السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلايك يا خسلامة خدنيا رجعتم دين وبلايك يا خورم وداكن كريستيانا في واقع فتاة ودي خيسانو سلامني خي يخوني رابوك أكما يرو برات بكا جرتان اتسنا دكاو جرى جرتو جولين نما جلن ديمنه جولين نما غندا جلن ديمنه جولين كايا ورمو دا غلمانغا ودا فوجتاني في وجچا جرتان هندينو سلامني خي بكا جرتان اتسنا غرو ورا غرنغغله ورن تاول والله يچودا ديادا sagantaalee kalee addamurree fi dhimmoota garagaraa kan biyya keessatti ammaan tana deemaa jiran witurraa gadi kannina haajibutaan abdii kutachuudhaan maal keessa lixee jira tajattuu babal'inaan raasoynaa jechu olaantummaa seeraatii fi heerri sablummaan maal fakkaatti tan jettuus irraa dubbannaa jechu kana wajji wal qabatee dimokiraasii jechuun maali hiikummaan dimokiraasiitu tan jettu warra hokkoraa fi shira garagaraa yaaduudhaan biyya tana jeequmsa keessatti deebisuudhaaf barbaacha jiran kaacha isaan haajibutaan gaggeessaa jiruu fi fandii inni itti oofaa jiru eessa akka dhufte hundarraa dubbannaa jechu waan caffee irratti haajibutaan dubbatee irraa dubbannaa jechu ay haajibutaan dhiigaaf haraaraa qaba haajibutaan fayyaa yoo dhiiga nagarre yoo ilmaan oromoo wal ajjeesisuu waate nagaan jiraachuu hin danda'u tanaaf dhiisi sitti haafuu jechaanii jirra sitti haafuu itti himnee turre gaafa biyya alaa turrees gaafa laayifii dalagnu sitti taphachuu deemtii nu maleen taphaa ala si godhu jiranii game out of game si godhaa jiranii jennee gorsaa garagaraa kannineef obboleessa kee qabadhu obboleessa keetii hojii deem didi obboleessa isin sadeen kun sunsuma ta'u gorsa garagaraa kannineef fudhachuu didee akka inni maantaniif mudee fi haalanni keessa jiru qabatama biyya keessaa uummata keenyaaf dhiyeessinaa jechuudha dhiyaadha badhaadhinni dabalaa deemaa jira badhaadhinni caalaa deemaa jira deeggarsi badhaadhinaa uummataan oromootiin filmaanni kanuma lamaa beeku warra kaayoo oromoo tana hongeessee mootii korkee ta'uu barbaaduu fi warra kaayoo oromoo tanarra cichee oromoo tana milkeessuu barbaadu idduutti falmaan deemaa jirti isii tana bal'inaan irraa dubbanna rakkoolee kaawajji wal qabattee tan nageenya irratti dhuftees rakkoon san akkatti dhufte irraa dubbannaa jechuudha dhiyaadha Hacaaluu Hundeessaa goota dhugaadhaa malee haqaaf malee hin dhaabbanne goota ganda jalan deemnee fi nama dhugaa waan dubbatu jala dhaabbatu dhiisi sitti haafuu siin jaa yaa hajibutaa sirbi kun hajibutaadhaaf dhiyaadha fi warra hajibutaa jala girrisu boolla naqaa jirtan hajibutaa gargaaraan jirtan dhiyaadha dhiisi sitti haafuu maaf deemsa kan lamaaf deemsa ol dhorkina rakkoon keenya ciccimaan kana walitti yaanne malee waliif hin yaanne dubbiin keenya badii dhale rakkoon keenya cimaan kana walitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhale alimanne dhugaasa malminaan galle waansa walii keenya mararee galman geenye suqateenye maal walii kaasaa nu kara lammii koon marara fagaanne galman geenye tannaanne suqateenye maal walii kaasaa nu kara lammii koon marara Absu folgan nomdi boru miti kulkullu
وليف قد فرسا أكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين كي خسلامة خدنيا رجعتن وندنو ديادا وري بدأنا تيفي جولين أورم قد كلون gandumma angay suudhaaf hin deemnee fi nama gandaa aangoo qabachiisuudhaaf hin deemne hundinuu dhiyaadhaa sheer godhaa ilmaan oromoo barsiisuu irratti waan hojjennu tana ilmaan oromoo biraan nu gahaa isin hin jenna. Dimokiraasii jechuun maal jechuudha? Dimokiraasii jechuun ta'ifii akka jaalatutti taa namni kaan jaalatus kabajuufi jechuudha. Dimokiraasii jechuun yaada namaa balfuu qofa osoo hin taane yaada namaatiif bakka laachuudha. Dimokiraasiin na jala deem jechuudha miti. Dimokiraasiin waaniin an deeggare jechuudha miti. Dimokiraasiin karaan an tume jechuudha miti. Dimokiraasiin waaniin an jaaladhu jechuudha miti. Wallaala dimokiraasii kanarraa kan ka'e nuti ilmaan abbaa gadaatiif hin jenna wanni nuti hojjennu immoo tafaallaa tanaatiin deemaa jirtu. Iddoo tana badhaadhinni deeggarsa ummataatiin samii tuqaa jira. Bakkayyuu ummanni gadi ba'ee badhaadhina deeggaraa jira. Badhaadhina kana gadi deeggaran akkuma duraan jimmarraa eegaletti ummata jimmaatiin gandummaadha warri jee faalaa turee fi maallaqaan bitaman jechaa ture hundinuu bakkayyuu hiriirri kun dhoohaa deemuun garaa rifachiiftee jirti. Keessattuu Harargee keessa gadi seenuun hedduudha garaa laaffiste, hedduudha baareessite, hedduu nagaa bocolte. Maaliif wanni Harargee irraa ka'e akkan dhaabbanne ni beekama. Harargeen ammaas haqaa fi dhugaadhaaf dhaabbatti malee sobaaf akkan dhaabbannees ni beekamti. Hadhooytuu qabsoodhaaf dhugaadhaan mararfattee deemtu ta'uu ni beekama. Harargee lixaarratti ummanni gadi ba'ee nuti adurree miti ilma keenya nyaannu jee dhaamsa isaan Haaji Butaadhaaf erganirraa kan ka'e baareenni guddaan ka'uudhaan arraan tanaa Harargee keessatti Harargee bahaa keessatti hiriirota gaggeeffamaa turanirratti shirri garagaraa xaxamee dhiigni akka dhangala'u taasifamee jira. Tana dhiiga dhangala'uu kana keessatti wanni uumame maali jechuudhaan laaluun barbaachisaadha. Abbaa waan kana uumetti dhufna. Ammoo akkamitti wanni tun taatee tan jettu qorannee fixanneeti gadi dhufnee ni jirraa jechuun uummata keenya barsiisuudhaaf. Kaleessa hogguunii fi Haaji Butaan biyya keessa deemee uummata kakaafatu, hogguunii fi uummata irraa haasawatu, namni gadi baati Haaji Butaadhaan mormaa jee hin jiru. Namni hiriira Haaji Butaadhaa laaqaa jee nama kakaase hin jiru. Namni tiishartii Haaji Butaadhaa gubaa jee nama kakaase hin jiru. Namni yaa'ii uumaa jee nama kakaase tokkolleen hin jiru. Tana jechuun badhaadhinni nageenya barbaadaa jechuudha. Badhaadhinni yaa'iin fadhuu jechuudha. Badhaadhinni dhiiga Oromoodhaa dhangala'uun barbaadu jechuudha. Kan biraatu sossobee caahuu barbaada malee ifi walitti garagalee wal kuffisuu kan barbaanne hojii badhaadhina irraa beekamtii jechuudha. Haa ta'u immoo eegaanii fi Harargee keessa wanni tun mul'atte boodatti awwadaa fi kanatti ummanni deeggarsaaf hogguu gadi ba'u garee jaaramte. Ta ummata awwadaa bakka hin buune. Ta ummata keenya Harargeedhaa bakka hin buune. Ka ummata Oromoodhaa bakka hin buune. Kan maallaqni itti bobba'u akka hiriirri har'aa kun hiriira dhiigaa ta'uu taa'u kalee barreessaa nu himaa turanii jechuudha. Tasanii heeraan itti dhufna. Warra kaleessa hiriirri har'aa dhiigni akka dhangala'uu taa'u dubbachaa ture if dura jechuudha. Har'a nu mul'isanii jiranii jechuudha ragaa isaanii. Screenshot godhannee qabannee jirra eenyufaadhaan waan kana godhe. Wogguu kaleessa hiriirri har'aa kun awwadaayitti ka dhiigaa akka ta'uu taa'u nu ibsan shira yaaduu isaanii ni beeknaa jechuudha. Har'aan tana immoo nu mirkaneessanii jiranii jechuudha shira san hojjechuu isaanii. Tanaaf maallaqa fandi godhuudhaan warra taa'ee waan kana karaarra jeequ, warra waan kana warra hiriira ba'eerra dhagaa roobsu, warra hiriira ba'ee dhagaadhaan reebu, warra magaalaa keessa ce'ee girgirii kaasu uumuudhaan akka hokkorri kun ka'u kan taasise Haaji Butaadha. Abbaa dhiigaa, abbaa du'a Oromoodhaatti gammadu, abbaa reefka Oromoodhaa gurguratu, abbaa reefka Oromootiin taajire, abbaa reefka Oromoo yoo nagarre siyaasaan saarkaa dhumattu, abbaa dhiiga Oromootiin jeequmsa uumee aangoo irra ba'uuf bololu, abbaa dhiiga Oromootiin girgirii kaasuudhaaf foolachaa jiru. Haaji Butaan maallaqa dhangalaasee ijoollee irratti hiriira nagayaa ka ummanni gadi ba'e. Gaafa hiriira isaaf istaadiyeemii baan baa jeeqaa jennee nuti hin jenne. Haaji Butaa ho'i deeggarraa hin deeggarru. Kaafaa on deeggarru. Ammoo hiriira isaanii hin tuqinaa jenne. Bahaa simadhaa'u jenneemi. Gaafii qabdan gaafadhaa jechaa turree bar nuti.
T-shirtii namaa gubaan jennee barnuti. Ammoo akka T-shirtiin gubamu warri dhaadachaa ture. Warri arra hiriirri ka dhiigni dhangala'u haasawaa ture hundinuu san seeraan itti dhufata. Waan poolisni jala deemee heeraan kabachiisu heeraa fi seerri biyya tana ni jira. Nun laallatu san warra seeraan laallata. Ammoo kalee unuudhaaman edanuudhaamanii jechuun arra dhiigni kaawwataa keessa dhangala'u ta'u. Isii tana ka hojjechiisee fi maallaqaan fandi godhu jiru Haaji Butaadhaa jechuudha. Haaji Butaan haraaraa dhiigaa qaba. Haraaraa reefkaa qaba. Haraaraa maallaqa reefkaan guurrachuu qaba. Haaji Butaan siyaasaan isaa nageenyi yoo dhufe ni dhumatti. Nageen fadhu. Abbaa yaa'iiti. Abbaa jeequmsaati. Abbaa du'aati. Abbaa dhiigaati. Abbaa nama ficcisiisu. Abbaa nama wal dhoysisu. Haaji Butaan wanni inni itti jiru tana. Har'a ijoolleen teenya Harargee keessatti akka dhiigni isaanii dhangala'u namoota maallaqaan bitee warra ummata Harargeedhaa bakka hin buune akka warra nagayaan waan jaalatu deeggaruudhaaf gadi beerra dhagaa roobsanii jeequmsa uumanii dhiigni kun dhangala'u kan taasise eenyu Haaji Butaadhaa jechuudha. Tana ummanni Harargeetii fi ummanni Oromoo hundi beekuu qaba. Ummata kiyya Harargeetiif wanni hin dhaabu. Hiriira deeggarsaa Arsii keessatti Arsii lixaatii fi Shaashamannee keessattuu bahamee jira. T-shirtii gubanii hin gubne. Jeequmsi dhufee hin dhufne. Maalumaaf ummanni keenya Harargee abbaa jeequmsaan sagantaa ittiin gaggeeffatan ta'a ummanni keenya. Hay namni isiniini sagantaa aangoo irratti ittiin ba'uuf hojjeta. Jimmatti hiriirri ni ta'e nagayaan xumurate. Arsii lixaa keessattii fi Shaashamannee keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Namni tokko hin duune, namni tokko hin madoyne, rasaasni hin dhoomne. Dimokiraasii jechuun waan maaliif Harargee bakka jeequmsaa godhuu barbaadan akka 1990 takkaatti warra badhaadhina deeggaruu fi warra Haaji Butaa yookiin Kaafaa'oo deeggaru jedhanii wal isin ficcisiisuu yaa'an. Gurbaan kun fidaa isin baafachuu deema gaafa kaanis leencoo lataatu wal isin ficcisiisee gamanaa fi gamanatti. Isin gurguratee isin biraa kute. Amma Haaji Butaan naggada isaa jira inni. Hoteela bar mana guutuu kireeffatee keessa galu jira. Hoteela mana ruumii guutuu ganda guutuu kireeffatee keessa galu jira Haaji Butaan. Hay akka inni keessa jiru hunda tazaazaan tattabeeyna. Waan inni godhu jiru, waan inni gaggeessu jiru, bakka kam jira, haala kam keessa jeeqamee jira. Nageen qabu fidaa isin baafachuu fadha. Maaliif nu manni keenya ummata dhiigni irra dhangala'uu fi yaa'iin irra taatu taatu waan feetan deeggara Kaafaa'oo feetu deeggari Kaafaa'oo badhaadhina fadhu badhaadhina deeggari ifii wal afaan isin deebisuun sagantaa Haaji Butaati maaliif tana barbaadaa jennee ilaaluu danda'uu qabna. Haaji Butaan viidiyoo dirree dhawaadha jee gadi baase san ijoollee Amaaraa fi Oromoodhaa mootummaadhaa wajjin waliin naqee yaa'ii kaasuudhaaf ture sagantaan isaa harkaa dhoynee fashalte. Dubbii akkasuma tana dhiidhaa gaffide harkaa fashalte. Dubbii biraa wanni inni itti jiru akkaanii fi filmaata kana mo'anne namni Haaji Butaarra beeku hin jiru mo'achuun taa'u. Akka inni muumicha ministeeraan taane isaatu if beeka namni isarra isa beeku tokko hin jiru ni beeka tolchee akka gaariitti if beeka akka badhaadhinni mo'uu taa'u akka injifachuu taa'u. Tanaafuu maal godhuu qaba Haaji Butaan yaa'ii uumuu qaba. Wanni Haaji Butaan xaaxaa tana hunda keessa if naqeef biyya alaa deemeeti maallaquma guurrachuuf niin dorgomaa jee hamilee ummata kannee maallaqa ummata irraa sassaabatee as deebe. Gaafa ummata fixe yaa ummata Oromoo haqa walitti himna. Kalees Daawud Ibsaa badiisaatiin arrabsaa turre. Firee Maashaw Gidee badiisaatiin arrabsaa turre. Arraas Juwaar Mahammad Haaji Butaa Sayidaa Biyyoo badiisaatiin arrabsina. Yakka inni hojjechuu jiruun arrabsina. Waa takka garaagarummaan qabu. Dhagwaadhaaf dhaabbadha Haaji Butaan osoo eeginni diraamaa dalagee aangoo qabanna jaanii wal jaaranii najjeesuu deeman jee diraamaa dalage. Nama Oromoodhaa guyyaa lama ficcisiise. Duuti akka taatu hogguu poolisni dhaqee mooraasaa eeguu fi uummanni Oromoo giritti jiru biitti nagayaa karaan cufinaa namni ni isin du'inaa hundi nagayaa taatu rakkoon hin jirtu jee madaa'uu ilma Oromoo tokko hin oolchine. Duuda ummata Oromoo tokko hin oolchine gurbaan kun mee ilaalaa uummanni godhu. Haadha deemaan an qabu lubbuun Oromoo baatee addunyaa fi Oromoonii fi sabaa sablammiinis na beeytu jeeti
naggada ummata keenyaan dalagatee lubbuu nama 87 hagana irraa gaafatamuu taa'u mana murtii dhaabbatee qabadhu tana mana murtii dhaabbatee irraa gaafatamuu taa'uu fi irraa gaafatamuu qabu baasee ala ba'ee maallaqatti guurratee afaanii maal baatee jechuu osotti yaadin niin dorgoma barana ta'ettu afaanii baate bakka hundattuu dubbii naftanyaatiif dubbii amaaraatiif maarree je'ee dubbii girgireessuudhaan akkaanii fi maallaqni akka gaarii dhufuq isaa je'ee guurramu ni filmaata kana seennee mootummaa kana kuffisne ta'ettu nama tana keessa naqate girgirii tana keessa if naqee maallaqa guurratee as deebe hogguu as deebuu dubbiin muddabaa yoo dhibi maal jee alatti yaa warra dhugaadhaaf dhaabbatu warri dhugaaf dhaabbatu ni beeytan ka biyyaalaa jirtanii fi biyya keessa jirtan ka viidiyoo isaa hordoftan hundinuu gamtaa dhaaba gamtaa waliigala hayyoota Oromoo gad deebinee akkatti gadi hin baanu laallannaa jeeti lammaa magarsaa fidaa godhachuu ka'ee lammaanis nu hojji jira xayyibaas nu hojji jirti jee propoogaandaatti dalagee maallaqatti guurratee gamta gad deebineetiif keessa gamtaa takkaan dhaabni Oromoo hundi waa baasne akkasitti filmaata kana tokko taanee dhufnaa jee gizeenni gad deebu gamtaan dhaabaasan hin jirtu if sossobuuf maal godhu qaba jechuu yoo daawwit ibsaa kophaa ceensa eegale ummanni abaa'oo jeeti alaabaa abaa'ootii fi abaa'oo jala caa yoo kamaal galchuutis kophaa eegale ummanni jeneraal kamaal jee kophaa caa kaafaa onni du'aa jechuunni jara kana nyaachuudhaaf moomantamii silaa abaa'oon qabduus liqimsuudhaaf gamtaa dhaabaati jee jara sadeen kana waliin fidee akka Haayiluu Gonfaa akka abbaa wantaafaa warra dhaaba biraa hunda firraa ala dhiisee hanga silaa liqimsuu qabu tana as fidatee gamtaa jee ummata Oromoo ittiin sossobu gabbee tokkumma finna jeeti beeka hin finna namicha dhaaba sadeen kanaa tokkoomsuu hin dandahin hawaan ala dubbate dhugoomsuu jecha qabsoo tanas seene xiiqii tanaan maaliif yookaan Oromoo bira kijibaa ta'eeti magaala irraa gala Oromoo bira fudhatama dhaba Oromoo bira dhageeyti dhaba isaa suusnoo Facebookni isaaf haraaraadha Facebook jechuun bar Haji Butaadhaaf madda galii isaati bakka irraa galii guurratu yoo guyyarraa waan yaa'ii uumaa achirran keenya inni magaalaan isaa shishimtaati isii tana uumachuudhaaf gamtaa jee uummatee ka'ee ganda keessa dura ce'e jechuudha ummanni isa dhageeffadhaa bahaa jenne jechuudha laal warra haqaa ta'uu keenya bahaa dhageeffadhaa jenne bahaati gurra laadhaaf jenne duran dhaabbatinaa jenne ammoo gaafii gaafadhaa gurbaan hattuudhaa eeggadhaa jenne gurbaan malaamaltiidhaan deemaa eeggadhaa jenne gurbaan bolola aangootiif deemaa eeggadhaa jenne Oromoo walafaan deebitee wal fixuun qabdu yoo Oromoo walafaan deebite gurbaa kanaatti gaafatama Oromoo adda qootu jiru gurbaa kanaa jenne bakka deemee guma baafanna jechuudhaan bakka deemee ilmaan diqaalaa jechuudhaan bakka deemee ilmaan mallasaa jechuudhaan bakka deemee maanoo garagaraa tuqanii ummanni irra dammaqee jechuudha amma ummanni waan kana dhiyeeffachuu eegallaan jimma booda baaragan jechuudha hasaluma wanti bishaan keessa seene dhamala bishaan keessa lixee ta'an harargeen itti gadi baatee harargee lixaa nuti adurree miti ilma keenya nyaannu yennaan ni baaragan amma harargee keessatti jeequmsa wanni kaasuu barbaadaniif hararaa dhiigaa tasaasaniin naggata saasaniin waan kana hunda keessa maaltu isa oofu jira waan biyyaalaan niin dorgoma jee maallaqa guurrate akkamitti ummataaf pruufaa godhu akkamoo hunteenya if beeka sittizina keen kannini jenneen nuti waan sittizina keen kannin jenneef qabna annin kanna nama sodaa qabu jee sittizina isaa kanne laal gurra hanga inni kun wanta amma sittizina qabu waraqaataan hin qabu lachuu iddoo alattafe namichi kun muddama addaa keessa seeneeti hokkoora badaa keessa if naqee hinaaffaadhaan obboleessumarratti ololuu obboleessumarratti hamtu yaadu Oromoo gargar cabsu Oromoo wal afaan deebisu Oromoo wal nyaachisu dhaan inni aangorratti baajee yaadee osoo ta'in maletti waan alarra deemee maallaqatti guurrate tana itti keessaa ba'uu barbaadan nimmaan tana hubadhu malin nimmaan tanatti jiru akka filmaata moone Haji Butaan tolcheef beeka rabbittiin isni kakadhaaf himmoo ni beekanni ammoo jeequmsaaniin dhabee jechuudhaaf jeequmsa uumuu qaba yaa'ii mootummaan tun nama fixxee jechuudhaaf namni du'uu qaba
namni dhiigu qaba namni badu qaba isii tana godhuudhaaf inni moo maal godhu qaba madda jeequmsaa tana maallaqa rarraabsee ijoollee halkanii guyyaa teessisee online irratti daleessisee halkanii guyyaa ijoollee karaarraa waa xuuxxuu fi ijoollee waan jettu kaif hin beeyne ta galtee ganda keenya keessa galtee fi tanu keessa galte bobbaasuudhaan namni keenya akka walafaan deebi'ee kunoogaa filmaan ni badee filmaata nagaya akka qabaannu barbaanne filmaata nagaya akka gaggeeffamu barbaanne mootummaan tun mootummaa irreet taate tanaafuu filmaata nagayaan nu gaggeessuu didde yaa'ii kaaste nama keenya hiite miseensa keenya hiite maal nu goote jechuudhaan muddama silaa ummanni dorgomne yaabada kijibaa jee namuu dhagaatti harachuu taa'u san jalaa if baasuudhaafi yaa'ii tana keessa seenee deemu jira dhugaan jiru tanuma qaban inni agizee fadhe ganama aktivisti ta galgalama nama hogganaa paartii ta guyyaatti aanu miseensa paartii ta akkumatti deemu laalame yoo foloo gootan tanaaf Haji Butaan dogoggora badaa keessa lixee jira ammallee sittin orraane obboleessa kiyya as deebii obboleessa keetiin araaran biyyaa if hin baasin heerri sitti badhuufu jira akka si marse akka abdii ilee takka takkaan sii dammaramu jirti an sittiin hima walirra sii kaayamu jirti nuti ammeenya keen qabnu karaa ati deemu jirtu hamaa kanas hin deeggarre ilmaan Oromoo lafaan deebisuu kee kanan deeggarre injifannoo Oromoon harkatte harkaa baasu ati deemtu kana sititu jirra walafaan deebistee ilmaan Oromoo hongeessuu deemta yaa gurbaa ammallee sittin orraane kararrattas deebi'i ammallee siif dhaamne akka abdii ilee takkaan siidam amma fakkeenya fudhadhu darajee beekiidha ergachaa ture Haji Butaan tana jee namni darajee beekiidha mana isaa yaamee nama meeqaa wajjin mariisisee akka isaan deemanii makiinaa cabsanii qabeenya san saamanii fi meeshaa saaman kataasise isaan taasise arramma darajee beekirraa ni dubbata dubbatu inuma maquma darajee beekii ni kaasa hin kaasu maaliif hin kaasne itti gaafatamummaatti dhufu jira if beeka darajee beekii dubbachuu jira mana hidhaa keessaayi akkatti dubbiin isa deemu jirtu ni beeka dheeysu qaba ulii bakka tana ati yoo modayitees akkanumas si dheeysa ati yoo duutees akkanumas si dheeysa siini barcuma irratti ol ba'uu barbaada malee siifii miti amma darajee beekii isaa guyyaa hidhameerraa kaasee dubbii isaa dubbatu gartanii hin gartu dheeysu barbaada dubbii darajee beekiidha maaliif mana isaatti shira sayyaada ka darajee beekii waa barreesseetti ergee dubbisiisu isa ka ijoollee tana bobbaasaa ture isa arra olaantummaan seeraa dhuftee darajeen qabtaanaan namni maqaa darajee kaasuun jiru ani isiniifin dhaabu jira keeysaan beekaayiinsi isinii dhaamu jira warra wixxifachuu jirtan hundi gaafa ati madooy gaafa ati olaantummaan seeraa sirra qabamte gaafa qabanii seera jala si bulchan siifi maatii tee rakkata malee inni rakkatu maqaa keetuu si kaasuun taa'u sillee quban qabu nuti waan duunuuf hin qabnumma waan dhiignuuf hin qabnu waan hidhamnuuf hin qabnu waan heera cabsinuuf hin qabnu mootummaan tun mootummaa teenya mootummaan tun dhiiga Oromootiin dhufte mootummaan tun reefka Oromootiin dhufte mootummaan tun wareegama abbootii teenyaatiif ijoollee teenya obboleeyyan keenyaatiin dhufte wanni mootummaa teenya tana cabsina jennee kaanee dhiignuuf kaanee duunuuf kaanee walafaan deebinuuf kaanee wal arrabsinuuf kaanee wal ajjeesnuuf kaanee ittiin hidhamnu seera cabsine wannummaan takka hin jirtu wannummaan takka waan feete deeggari deemi kaafaa feetu matarratti qooshaa godhadhu dhadhaa godhadhu dhawadhu feetu gulula godhadhu mudhii irratti hidhadhu anis naadhii si badhaadhina kiyya haa deeggaru ati akka feete faarfadhu anis tiyyaan faarfadha atis abiyyiin waan feete jee anis Haji Butaan waan fedheen jea nuti obboleeyyummaan teenya immoo kabajamtee wajji jireenyi keenya itti fufuu qaba diinummaa qabnu wannimma walafaan nu deebisee maaliif Harargee qoftiin bakkatti dhiigni dhangala'u ta'a ammaan tana maaliif namni keenya qoftiin walafaan deebi'a sirra dalagu jiranii warra bakka biraata si keessa dhalatee si keessaa baasanii sirrattiin dalagu jiran warra si fakka ati na'ana jetteeti deemu jirta ammoo kaafaan kee dubbate hundi sii miti ka si keessa dhalatee jira ka bakka biraa ka naasuu si hin qabne ka laalaa si hin qabne ka sirratti hojjetu ka sirratti dalagu ka si walafaan deebisee si jeesisisu
خقبينيا خي خراجو فيو تاتي رغودا هررجي ديغلچيسن يوني في دينك رامشي سو تاتي هررجي لبسين لغنا يو جان هررجي هيريرا جيكو يو جان هررجي مالف تنانا غودني جنة يادو دندو قبنا يجو مالف نفيدا من مني كخينيا هاي نفيدا مبر نبربادني جلادينه رغا قبنا سغله قبنا زعاف الماتا اسدياتو متاف غدي باسو تينيا نو خداتني جلادينه ورنوت نفيدا مون انتاتو جنة ابو مفديو ون جلادينه مان وانتناتو تينيا ميتي لولي ديمو جيرو نولالتو وان أورمون ديغو قبضو في ميت وان أورمون دوغو قبضو في ميت وان أورمون مداو قبضو في ميت تخينيا ميت أنغون تينيا بيا نور كاقب نما بيرا أنغون ربازناف غندخيا أنغون ربازناف دوبي غنداتي لا كتك أبسون تون إيغلم تيني سنيما ورا خيساق وقبدني غافا برزيدنتي موتومانا نو أوروميا تيفي إتي أنتم برزيدنتي موتومانا نو أوروميا أنغون راخان إيغل همنه تو ريموت مانا نو روميا تي في امتو بيا وغنو جرو غافس بيا لا جرا جنرال كمال غافا بانغينيا تي مودم نمني مودم قبو جنرال كمال انغو رابو قبجه فالمات ري جوار حاجي بوتات هريرا ورتي بين ور ليتات بو قبجاني غافس نوتي فالمات ري جنرال كمال غوسته نيتي دي ميتي غند كاي نيتي دي ميتي دوغا قبايل مروموتي انغو ربو جنات مالف وانغورا akuma ranta na mumuicha ministerati fal minut wanni nuti gafasan fal maturre akuma ammantana mumicha ministerati fal minut general kamal gafasu general kamal akka angor rabu wanni ni barbade tokkummaadhan general kamal illee bira fide parti tanarra garagalu kharoran ni qaburra sigar sisa chuf dura beita لما في عدت أيبان أنغور رابونان عدت أيبان كميت أنغور رابوتي نافيا إن كاتيج سبونو ما أورومو ديغا موف ديمتي خون صوبة نو عدت أيبان